Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 10 isa jiru nan dubbisa. 11 hanga 19 isa jiru laalla. Garuu amma lakkoofsa 1 irraa kaasee isa jiru nan dubbisa. Yesuus itti fufee dhuguma isinitti hima. Namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu innattuudha, saamtuudha. Namni balbala gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Tiksee sanaaf keellaa eegduun hin bana. Hoolonni sagalee isaa hin beeku. Inni hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gadi isaan hin baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaasee fuula isaanii dura hin adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa hin bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama ormaa hin baqatu malee isa duukaa hin bu'an jedhe. Yesuus dubbii haalaa kana isaanitti hime. Isaan garuu wanti inni isaanitti himes kun maal akka ta'e hin hubanne. Yesuus ammas dhuguman isinitti himaa ana balballi hoolotaa. Warri ana dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha, saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin dhageenye. Balbalichi ana, inni anaan ol galuun fayyaa, ol hin gala, gadis hin ba'a, dheedicha hin argata. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif, irraafaas haa qabaataniif dhufeera jedheedha. Ameen. Ani kanan dhufe balleessuuf, cabsuuf, ajjeesuuf, dhiigsuuf utuu hin taane maaliifan dhufe? Hoolonni maal haa qabaatan? Jireenya haa qabaatan. Jireenya akkamii? Jireenya irraafaas haa qabaataniif ani dhufeeraa jedhe. Kanaaf ergaan galgala kana isinitti dubbadhu jireenya irraafaas jiraachisa. Ergaa jedhu irratti dubbadha. Nama sin cinaatti garagalaati jireenya irraafaas jiraachisa inni amanteedhaani. Waa'ee jireenyaati galgala kana waan xiqqoo kan waliin ilaallu. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo foon uffatee biyya lafaa kanarra dhufee kaayyoo dhufeef, ergama dhufeef, hojii abbaan isaatti kennate maal akka ta'e warra isa duukaa deeman, warra gara isaa dhufanitti himaa ture. Kanaaf utuu lafarra jiru akka ergamaa Yohaannis nu caabeetti Yesuus tiksee gaarii akka ta'e, balbala hoolotaa akka ta'e boqonnaa 10 kana keessatti waan gooftaa isaa irraa dhagee hafuurri qulqulluun waan keessa kaa'e waan gattaa irraa barate kutaa kana keessatti dhaloota irraaf dhaloota darbeef dhaloota dhufuuf nuu caate. Dubbiin Waaqayyoo immoo bara kam, bara beekan kam ka'u, bara faashinni kam dhufu kan jijjiiramu miti. Garuu addunyaa ammaa keessa jiru keessatti namoonni baay'een kan macaafa qulqulluu fooyyessinee baafnee achaa jiru. Ammamuu haa yaalan malee hin danda'ani. Macaafni qulqulluun akka hafetti jiraata. Warra kaleettis dubbate har'as nutti dubbataa jira. Kanaaf gooftaan hooloti eenyu akka ta'an akka isaan bareechanii beekan waa'ee hoolotaa yeroo baay'ee kakuu moofaa keessattis barreeffamee waan jiruuf hoolaan eenyu? Amantoota. Hoolaan ishee mana keessa nu qabnu otoo hin taane, beellada manaa otoo hin taane hoolaatti maaliif nu fakkeesse gooftaan isa jedhu yoo ilaalle hoolaan amala garraamummaa qabdi. Yoo rukutan isin dubbattu humna qabaattee diina ishee ofirraa eeguu hin dandeessu. Kanaaf hoolaa eegicha ishee barbaachisa. Nama eegutu ishee irra jira jechuudha. Nama ishee tiksu, nama ishee kunuunsu barbaadde. Humna hin qabdu. Egaa garraamiidha. Yoo irraa rifeensa mura hin dubbattu, yoo qalan hin dubbattu. Kanaaf Yesuus hoolaa Faasikaa jedhame. Isa qalameedha. Kanaaf hoolaan akka macaafa qulqulluutti bara kakuu moofaa iddoo olaanaa qabdi. Keessumaa hoolaan mudaa hin qabdi. Waa'ee cubbuu namaatiif bakka buutee qalamti. Namni cubbamaan tokko gaafa gooftatti araaramuu barbaadu aarsaa fida. Aarsaa isaa keessaas namni tokko hoolaa dhiyeessa. Kanaaf Waaqayyo gaafa biyya Gibxiitti illee ijoollee isaa baasu Israa'eloota hoolaa qaladhaa jedheen. Hoolaa mudaa hin qabne hunduu qalatanii dhiiga isaanii balbala mana isaanii irratti diban. Dhiiga hoolaa sanaa jechuudha. Ergamaan du'aa gaafa ergame dhiigicha laalee irra darbee jedha. Inni kun fakkeenya isa dhufee qalamuuf jiru. Waa'ee warra dhiigicha adda isaanirraa mana isaanirraa qaban isa kana agarsiisuu barbaadeeti yeroo sana. Garuu namoonni baay'een isa kana badaa hin hubanne. Isa ganaaf bara kakuu haaraa dhufee ta'uuf jiru sana Waaqayyo abbaan itti agarsiisaa ture. Kanaaf hoolaan iddoo guddaa qabdi. Garraamota
gooftaa duukaa warra bu'an itti fakkeeffam eenyu isaan wattan anaaf isinidha warra sattamanan egaa macaafa qulqulluu keessa hoolaaf re'eedha gooftaan gaafa barsiisu guyyaa isa dhumaa waaqayyo hoolaaf re'ee gargar fo'e re'een eenyu warra ittiin amala ishii hin beektu baay'een keessa safuu hin beektu hoolaaltan qaama saalaa isheerraa eegeen ol garagaleetii jira qullaa isheetu mul'ata safuu hin beektuuf kunuunsiti waan humna ishii hin dandeenyetti tole jetti kanaaf amala namootaa hoolaaf re'ee gargar baasee gooftaan warra akka hoolotaatti fakkeeffaman isaan mirga koo warra akka re'eetti fakkeeffaman isaan immoo bita koo jedhee barsiisaa ture kana kan dubbateef hoolaa mana jirtu re'ee mana jirtu miti nu amantootaan jechuu barbaade kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos dhuguman isinitti himaa waa'ee hoolotaa sirriitti beeku jarri waan ta'eef hoolaan tokko tiksee qabdi tiksee ishii sun bineensarraa eega kana duwwaa miti bineensarraa eeguu duwwaa odoo hin taane bakka isheen nyaata argattutti geessa kanaaf Musee yoo duubatti deebinee ilaallee tiksituu hoolaa ture waggaa dheeraadhaaf lafa onaa keessatti mana mootitti waggaa 40 fixe bakka hoolaa eegalitti immoo lafa onaa keessatti waggaa 40 fixe hoolaa eegaa ture gaafa hoolaa eeguu ilmoo hoolaa keessaa fuudheetu amala Museen godhu keessaa ilmoo hoolaa fuudhee cabsaa jedhama cabsee ishee xiqqoo jechuudha maal gochuuf yoo jettan balleessuun mitii jedhama maaliif deebi'ee hidhee fayyisee isa wajjin nyaatti isa wajjin oolti isa wajjin bulti isaan booda maal godha akka hoolaan sun sirriitti isa bartu godha isaan booda hoolaa baay'ee waan eeguuf isaan keessa gadhiisa maqaa hoolaa sanaa baasee jedhama egaa waan dhaga'eef argerraan sinii qooda yeroo hoolaa sana eegoo maqaa ishee waame bakka jiranii hundi walitti duukaa bu'anii dhufu waan ta'eef akkanatti eegama lakkaa'aniitti hin ba'an waan ta'eef kanaaf tiksee sun immoo hoolota maqaadhaan beekaa jedha gooftaa Yesuus as dhufee ani hoolota koo maaliidhaan beekaa maqaadhaan beekaa amma namoonni horii eegdan ani eegeen guddadheera hoolaas eegeera tiksee hundaaf toleen jedhu horiin tiksee hundaaf hin abboomamu horiin yoo argitan ta'e kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos ani isiniin maalidha tiksee qaxaramee jiru miti tiksee lubbuu isaa isinii kennee lubbuu keessan eegudha tikseen tokko jira tiksee sun bitamee eega amala tiksee bitamee eegus dubbateera bitamee waan eeguuf gaafa yeeyyii yookiin namaa kennu hoolatti dhufe maal godhaa jedhe dhiisee baqataa'e ani garuu hoolotaaf jireenya kennu waan hin dhufeef ofii nyaatameen hoolaa koo olfadha malee hoolaa koo dabarseen kennuu jedhee gooftaa Yesuus barsiise kanaaf gooftaan akka nu duunu akka nu salphannu akka nu si ol gallu waan hin barbaanneef ofii dhufee hoolaa araaraa hoolaa maasikaa keenya ta'ee bakka keenya bu'ee lubbuu keenya eeguudhaaf araara nu gochuudhaaf mirgaa habbaatti akka dhagnee mo'ichaa argannuuf anaan isin fayyisuudhaaf tulluu qaraaniyoo gubbaa irratti akka hoolaa iyyee lubbuu isaa kennu kun immoo maaliif hoottan aniif ati jireenya akka qabaannuuf ameen kanaaf waa'ee hoolaa bal'inaan ibse hoolaa eegichi akka barbaachisu kanaaf hoolaa immoo hoolaan diina qabdi diinni ishee sun ammoo laalta saree hamaan tokko hoolaa jigsa hoolaadhaa kan tolle immoo keessa yeeyyii kan jedhamu jira bineensa yeeyyii jedhamu bineensa baay'ee leencaa caala hamaadha macaafni qulqulluun leencarraa of eeggadhaan jedhu warra akka yeeyyiin kun yeeyyii isa daggalaa odoo hin taane garaa namaa takka yeeyyiiti jechuu barbaada egaa isin hoolota immoo yeeyyii gidduuttan ergaa jedhu maal gochuudhaaf isti ilaalaa gaafa bartoota ergu hoolaa taatanii yeeyyii bira dhaqxu yeeyyii hoolaadhaa gootanii dhuftuudha kophaa kee taatee hamoota gidduu dhattee wangeelatti lallabdee akkamitti si baasu nagaa kanaaf hoolaatu yeeyyitti ergame nuyi warra yeeyyitti ergamne warra garaan isaanii hamaa warra du'a kee barbaadan warra karaa tabuu kee barbaadan kanaaf gaafa namootatti wangeelamtan kaan nagaa kaasu kaan billaa kaasu kaan lola kaasu hamoodha jarreechuudha kanaaf akka hoolaa garraamee akka ta'an hoolaa taanee akka jirru akka nuyi beeknu isa kana gooftaan gadi fageesse himeera kanaaf waa'ee hoolaa sirriitti beeku isin hoolota kooti kan immoo tiksee keessanii kanaaf biyya addaynaa hin sodaatinaa jedhee gooftaan sirriitti irra dhaabateetti mirga keessan ol kaasaa ani tiksee qaba jedhaa fudhatte dubbadhaa kanaaf bishaanatti dhugde si beeku utuu danda'u utuu si fe'in nagaatti jiraatte si be'ee kanaaf du'uu didde hamma inni kaan
Ibbanni garrabe du'eera. Sukkaaraan du'eera. Bishaan minaan du'eera. Jecha namaan du'eera. Harka namaan du'eera. Erga dhalannee kaasee duwwaa yoo duntaane utuun dhalatin dura gadameessa haadha keenya keessatti lolli jalqabe. Bara nuyi dhalanne yoo yaadattan duubatti deebisee si yaadachiisa. Haati baay'een dhala wajjin duuti. Mucaan baay'een immoo haati ooltee mucaan baay'een du'e. Bara akkasii keessa dhalanne nuyi. Har'as namoonni baay'een utuu dhala baasanii, utuu dhala isaanii ajjeesanii, haati ooltee mucaan achumaan du'ee hafa. Waaqayyo garuu gaafati bishaan taatee jirtuu kaasee sakan ji'a sadiin irraa ba'e haadharra. Sakan ji'a torbaan jirtu as keessaa namoonni akkasii garuu Waaqayyo gadameessa haadha keessanii kaasee natu sin eegeedhaan waa'een eegumsaa garaa keessaa jalqabe. Hamma har'aatti si eegaa jira. Borus waadaa sii galeera. Har'a inni si eege borus sin eegaa jedheera. Merkatee mirga ol kaasee ani tiksee hin qabeedha. Haleluuyaa. Tiksee sirraa dheessu miti. Tiksee bineensaaf silaatu miti. Tiksee amanamaa. Tiksee sitti hin jijjiiramne. Tiksee sin beelessine. Tiksee sin gaara si baasu tiksee ol si qabatu. Tiksee gurmuusaatti si baatee si gaggeessu. Abda mirga abbaatii si jira inni amee. Ani tikseen qaba jedhi nama mana. Nu warri santamanne tiksee qabnu. Tari namoonni tokko tokko tikseen isaaniif qabeenya isaaniiti, hiriyaa isaaniiti, boodigaardii isaaniiti, wattaaddara isaaniiti, biyya isaan jiraatan, mana isaan ijaarratan, tiksee koo jedhanitti galu. Lakki obboleessa koo tikseen kee gamoo miti, birrii miti, hiriyaas miti. Tikseen koof tikseen keessa sii qalame duwwaadha. Biyyi si gata, hiriyaan si gata, waldaan si gata, gamoo si gata, bifti si gata. Kan si hin galle bineensa jalatti, kan si hin galle du'a jalatti, kan si hin galle raqa jalatti, kan si hin galle si'oolitti, kan si dhaabatee jiru mirga abbaa jira. Haleluuyaa! Hirkadhu tikseen koo jedhi na duuka. Jireenya raafaa jedhame. Na jiraachisuuf naa dhufee naayyaata. Ameen! Qabna nuyi tikseen sochoone, tikseen hin buufne. Tiksee nu nyaachifne, tiksee hin dandoone nu dhiiseen deemne. Saatii digdamee afur waa'ee kee dhaabatee falmaa kan jiru. Ati quban qabdu malee inni sii dhaabatee jira. Kanaaf inni Israa'el gummugu hin rafu. Hin rafus hin mugus. Maaliif diinni keenya halkan hin dhufa. Hamala diinaa keessaa tooftaa hannaa fayyadama. Hattuu jedheen gooftan diina hoolotaa hattuu jedhe. Lubbuwata, yeroowata, maallaqaata, yaadaata, eebbaata. Namni baay'een Waaqayyo si deegne taanaan waan baay'ee dhabe jiraam. Mana dhabeera, gaa'ela dhabeera, fayyaa dhabeera, barnoota dhabeera, dibata dhabeera. Nama baay'ee saamame. Waaqayyo si deegu taanaan waan baay'ee gatta. Nyaatamuttuu dhufuu dandeessa. Attuun kan dhuftuun maalidha? Tottolchuudhaaf, miidhagsuudhaaf, kunuunsuudhaaf dhufti hin jenne. Isa immoo balbalaan hin dhuftu. Akka namni ishee argutti hin dhuftu. Hoddaarra dhufte, dingata dhufti. Nama baay'ee dingata dhabneera. Karaa irratti badee du'e. Dingata waldaadhaa dhabneera. Dingata maatii gidduudhaa dhabneera. Ilaakka ol kaase. Bara hanni baay'ate. Baratti lubbuun namaa badaa'iru. Baratti humni namaa badaa'iru. Baratti qabeenyi namaa badaa'iru. Ol kaase akkasiin jedhu Waaqayyo. Isa si gaadu hattuu kanatti shillaadhodha Yesuus. Mee Yesuus lallaatu jedhee. Si eega Waaqayyo. Eega mana kee qabda. Eega lubbuu kee qabda. Eega fayyaa kee qabda. Eenyu jettan Yesuus. Mee Yesuus jedha. Ana jedhee kan of ibse. Ana tikseen kee. Ana gargaaraan kee. Ana abbaan kee. Ana jiraachisaan kee. Ana geggeessaan kee. Ana kan si yaadu. Ana kan si jiraachisu. Ana kan harka si qabu. Ana kan sitti hin jijjiiramne. Ana bineensaaf kan si hin laanne. Kan jedhee of ibse Yesuus. Qabna mirga abbaatiin. Akkamitti jireenya raafaa jiraanna? Isa jalqabaa tiksee keenya yoo beekne. Tiksee keenya beekna. Oolonni na beeku. Tiksee keenya beekuudhaan eegamna. Tiksee keenya beekuudhaan jireenya raafaa jiraanna. Tiksee keenya beekuudhaan nagaan keenya guutuu ta'a. Oolonni maal koo beeku? Maal koo beeku? Sagalee koo beeku. Hoolonni cimoodha. Sagalee tiksee isaanii beeku. Dhuguma isinitti himama. Macaafa Iyyoob keessa na fakkaata akkas jedha. Harreen illee gooramtuu abbaa isaa beeka sabni kun wallaaleedha. Emigarmi no ne dhibaan.
Horiisin guddiftan gaafa sin gurgurtan badee ka'ee dhufa. Na yaadadhaa qotiyoo gurgurree bar tokko faazeriin koo xiqqaadha horiin eegaa waan ta'eef. Qotiyoo gurguree goodatti bobbaafnaani qotiyoon ganama deebi'ee dhufe. As miti qe'een koo jedhe. Anna eeguuf sin miti jedheen natti fakkaate. Gana abbaadhaa itti manii innis barbaadee qe'ee jiraachuun oolu jedhee gaafa dhufu qotiyoon qe'ee jira. Baratti qotiyoon mana abbaasaa gorantoo abbaasaa beeku sabni waaqaa nama waaqessu wallaale. Abbaasaa wallaale. Hafuura qulqulluu wallaale. Hoolonni garuu maal godhu na beeku. Hoolaa sirriin sagalee tiksee isaa beeka. Na beeku waan ta'eef sagalee ormaa yoo dhagaan itti baqatu hin jenne jalaa baqatu jedhe. Kan seexanaa beeku, kan isaamaa beeku, sagalee abbaa isaaniitti irraa gargari. Kanaaf warri na beekan immoo kanuma duwwaaf dhaga'u, kanuma duwwaa duukaa deemu. Tiksee lamatu jira. Akkaataa tiksee naannoo keenyatti tikseen asii maal godha? Duuba deema. Tikseen Israa'el keessaa garuu fuuldura deema. Hoolota koo duran deema. Isaan immoo maal godhu? Na laalanii deemu. Anatu balbala isaanii bana, anatu cufa, anaan ol galu, anaan gabba'u, ana balballi isaanii eega. Hamanaan balbala qaba. Balballi isaa balbala Ameerikaa miti, Yesuus jedhama. Balballi guddina keeti, balballi milkaa'ina keeti birrii miti. Balballi milkaa'ina keeti Yesuus. Ani balbala hoolotaati. Kanaaf tiksee keessanii ani jedhe ana tiksee gaarii, tiksee hamaan akka jiru beeku jechuudha. Tiksee nama namni akka jiru beeku jechuudha. Tiksee garaasaaf jedhee hoolaa bulchuu, hoolaa geggeessuu akka jiru beeku jechuudha. Kanaaf inni sirra deebi'ee tikseen biraa maal godha? Amala tiksee bitamee hoolaa yoo dhuftu gatee baqata. Mindeeffamaa si gatee bada. Tajaajilaan mindeeffame si gatee bada. Mucaan mindeeffamte si gatee baddi. Waardiyyaan mindeeffame, sarraatanyaan mindeeffame si dhiisee deema. Birrii kee malee maalirraa qabdaa siin jedha. Inni garuu lubbuusaa sii kenna. Namni mindeeffamee dhufe kan jenne tokkicha ilma Waaqayyoo duwwaadha. Baduu kee kan hin barbaanne, cabuu kee kan hin barbaanne, salphachuu kee kan hin barbaanne, yoo bineensi nyaatee dhimma ishiiti kan hin jenne, inni dhimma kee qabu tokko galgala kan ol kaasa. Hin sodaatin jireenya irraa afaan si ilaadhaadha Waaqa. Neef irratti raajii dubbatu jireenya irraa afaan jiraadha jedha. Hin amantuu? Yaa Waaqayyo, bara darbe yoo jiraachuu dadhaban, bara kana keessa yoo jiraachuu dadhaban, ji'a nama tafe waggaa baay'ee dura jira. Bara obboleessa koo namni harka kennan taskaas, bara guyyaa seebe keessan eeyyeenya kan nakamaa jiraatta miti, raaftee jiraatta. Ho'aa jiraatta miti, gaddaa jiraatta miti, aaraa jiraatta miti. Ilaalcha siin jedhee hoolaa koo jireenya irraa afaan laadhaa biyya. Irraafaa gola qabaataame. Irraafa. Hallelujah. Ne irraafa jedhame. Dibata irraafa. Nagaa irraafa. Simboo irraafa. Qabeenya irraafa. Yaa Waaqayyo warra maluuf yoo jiraate hoolaan keessa jira yoo jiraate. Jechati dubbattee irratti naafaa milkanaa'u. Raajii wangeelatti namatti miti. Raajii wangeelasitti raajaa raga. Irraafa. Ameen. Haa qabaataniif han dhufe. Hoolaadhaa kanan dhufe gidirsuu miti. Rakkisuu miti. Boosisuu miti. Qaladhee nyaachuu miti. Reebuu miti. Qoqoreerra dhaabuu miti. Ofii kooti. Gadan baasas. Olan galchas. Iddoo dheedichaatti nan gees. Bishaan yoo jette bishaan nan kenna. Yoo dhukkubsatte nan wallaan. Yoo isheen qubte kaasee na sitti baadha. Hana tikseen keessiin jedhe. Akkasiin jedhu Waaqayyo. Halkanis guyyaa sii dhaabadheen jiraan sodaatin. Ila nama baay'ee jalaa mul'anni bade, nama baay'ee jalaa abjuun bade, nama baay'ee jalaa ergaan bade, hattuutitti ramadan ol kaas, inni nama jalaa bade si jalaan bade, ergaan nama jalaa bade si jalaan bade, mata dureen nama jalaa bade si jalaan bade, beekan koo fudhatamu elaayyaan. Harkatti sii qaba Yesuus, nagaa keessa mul'achuu moo harkatti sii qaba. Tiksee namalli isaa kana gurba, rahaadhaa qaboodha, reelebeediyaa yaada isheetiin jedhu. Dhukkubsatteetti dhimma ishiitiin jedhu, yaada ishee deemtiin jedhu, ilaamee abbaa faana kee miti tikseen kee, hiriyaa kee miti tikseen kee, maallaqa qabdutti miti tikseen kee, akkaawuntiirra waan qabdu miti tikseen kee. Isa sii qalame Yesuus, isa sii du'e Yesuus,
Sasi waraana me Yesus. In sodatin sirrafa si kennai. Me irrafa edayat. Anasif jabame, reelan jabame, holala jabame, shegarramida jabame, shekajeltuda jabame, ishetin seshibektu jabame. Walla sagale orma ona galbatanis, walla sagale waqamale barbad weren, sagale aduganin barbad, sagale dujenin barbad, sagale masini lamam barbad, sagale waqaram barbada, sagale apako beta. Oh, Allah Yesus ibadah makome. Tolenjeren, Holoni tolenjeren, Raji Sabdu tolenjeren, ha, Ladi Kapori Abora, Basisa Soba ona gari bagat, Labara kai bagat, Labadi pai bagat, Think says I didn't want to gani bo, Think says I didn't want to gani socho, Kota jennan in debut, Tema jennan in demo, Atas hijaru wakai, Natu sidu kajira omanda blusi, Mahadagados, Nekazera. Tiksen jaba wanna wajin jiru feda wanan kana dura da be kana bola na nalga daga ina manta he badab de daga dab de mulla dab de abdu dab de ulfina dab de si po dab de galgala kana ka se si badencho baraskel tajajile tok tiksota tu dubbi balles hinegne saba waqa jette saba waqa ballesit waqa yo challenge Olota okseni of gabbisan. Holota belesani of furdisan. Kana duwa miti gaba san rafulle. Holota rade mani jala. Marga ditu edi. Kana duwa miti jala bore suede. Tiksota Israel komat. Ilamed. Kana boda mane sabako sinitilladu. Adigaro taranti olota kopo pafanda. Kana boda kakale santau. Ana tu sabako gadi buhe tiksai. Amuri sitiksu ergaman sitiksu. Lahada gato sepredia, dibaba sidiksu, sagale sidiksu, ayana sidiksu, wa ayo sirrahata. Ani jirafe mekagol kasi, yo raji segudadam, yo basari segudadam, yo jasi walla segudadam, yo mandike segudadam, yo mallaki ke segudadam. Kansi duwe to bawaye tekanilalla. Sijira sije chajira. Amuri temba do tuna nidiru. Mulani temba do tuna nidiru. Ayani temba do tuna nidiru. Parati silla do tuna nidiru. Sidu kapsi mundura de majirena. Amen. Think sesani wadi bekan. Jirenya raba jirat malif. Holonni think sesani du wadago. Think sesal kota jennan hinnab. Kanabada think sesani rakisan. Holani sarra waldar rakiftu. Office rakiftu. Wakas rakiftu. Hamani ola taudinne. Rakon kenya ni guddani shegana. Mekot ola taivu agayof. Garrami taivu agayof. Giddelam. Hinni manasiba se osinyachi se tangavatama. Wankelli kun sobada yo akaste. Garu yo ola tate sajirate. Wansi tau siddima. Isa jal kaba balbalatu sinurawana. Aha. Anitik se sali. Ufe malang golafet. Balbalam balai. Gara dedi chatigesa. Gara sawaler gatanitigesa. Kanam waye kana Dawitille dubatera. Waaqayyo malkot. Tikse kot iriya koting. Tikse kot lahadi bai. Jaggesa kot. Kanaba no manna bued. Malennan margala lisa kesana ofe. Hakkam bokoduf gara margala. Itti aragal fatan. Lagat aragal fatan itti nagesa. Harkitani tikse gari. Balbala si bane sindis. Gara si barbache tutu sisis. Lagu baye kana gidduda. Balbala biyala, balbala biyakesa, balbala tajadila, balbala gaila. Nabdi dabile taskenni, rodi deru manatana. Wan kesa na taunjira. Balbala tiboso kozajir kutik sekana ni panama. Tante kambala mu birri namiti, tante kambala mu iya namiti, tante kambala mu dolari namiti. Ola wanga yosin kadima, tante kambala mu isasi kalame yesusi. Balbali si babala mu. Ila ya Waaqayyo namarraa jirratti dubbadhu ji'a lamaan kana waggaa kana keessa balballi guddaan bagasii baname yaa jedhanii. Mee akkas jedha tikseen koo jedhime balbala naa bana maleedha balbala irratti jufuudha
Si babalamu balballoji. Balballul fina. Balballi barbadamu. Ya Waaqayyo naamani nama sana. Nama ameen kana balbala guddina. Dhugaa Waaqayyo. Ila raajii sinitti raaji. Nama yeroo dhiyoo gidduutti baga sii baname siin jedha. Rooba hadee. Dhiyoo jalqabdi akkamitti sii baname. Dhiyoo dibamte akkamitti sii baname. Dhiyoo hojii jalqabdi akkamitti sii baname. Kan si wajjin jiru sarafu miti. Isa mugu miti. Isa gubboo fudhatu miti. Isa qaxaramee si eegu miti. Isa lubbuu isaa sii laateedha. Tiksee kee wal bari. Yoo raftee of gattu kan si eegusa. Malee nufti ajjiree deemoo baattee waraansa baattee habjuun taane baattee nama tokko argitanii halkan rafee gaafaachuu olu taalu wayyoo na qabaadha. Halkan algaa fuudhanii gara mana yaalatti fiigu. Inni si eegu halkan immoo guusin rafus. Yoo Waaqayyo si eegne raftee nagaan hin kaatu. Waaqayyo si eegne taanaan buddeena tishirooti kalee beekamaa manatti nyaattu si keessa garagalee si jeessa si godha. Waan si eegu taanaan gufuu kaleessa eengadda si rukuteerra darbiteet mana jala taa'ee gaasi godheet firit jetta. Maal ta'e naan kufeechumatti feedan amma ganama waan tokko na gaddisiise. Daa'ima xiqqoo miilli ishee laamshee Xuqur Ambassaa geessanii bakka baay'ee geessanii fidanii keessa geessitanii jedheen maal taate naan jalqaba hin kuftee kufnaanumaa achumaan miilli ishee laamsheedhan. Argitanii ijoollee Waaqayyo si eegu taanaan fagoon jiru lol fagoon jiru ni seetu garuu waa tokko sitti hima hin namma har'aatti karaa namni baay'een irratti du'e irratti biyya namni keessatti hubu'ee mar'ate akka jabbii gadoodee boo'e keessatti balaa tasaas irraa si eege caba yeroo malee irraa si eege bara namni konkolaataan du'e bara namni xiyyiitiin du'e nama baay'ee du'arraa feddoo kana jira gaaficha Waaqayyotu tiksee sii ta'e. Nama mana keessatti du'eedhani nutti ban argeeraan. Eessee mana isaa keessa jilbeeffatee dhukaasi banameera gara qarsaa kana. Soorii nan gadda. Mucaan sun miseensa waldaa kanaa ture. Nama baay'ee jaallannu ture. Beektu baay'een keessan. Gooftaa isaa irraa deebi'e. Tiksee isaa gadhiise. Gaafa biyyatti galu barnoota dhabee gooftaa isaa irraa gaafa namni adda ba'u immoo tiksee dhaba. Eegicha dhaba. Gooftaa irraa deebi'ee naan jedhan. Nan gadde waanan godhun nabe utuun konfireensii jiru abaluu hin boqoteedha waanan jedhu na wallaale nuti harka keenyan cuube akkamitti du'e bakkeetti du'e lakki bakkeedhaa fiigee dhufe mana keessatti du'e xiyyitiin mana keessatti rukutee ajjeesedhan Waaqayyo si eegne taanani algaa kee irratti duuta Waaqayyo si eegne taanani bishaan buutee achi galuu dadhabda ergaan sii qaba barichi bara namni baay'een harca'aa jirudha ila itti sillaatu jedha Yesuus. Amma erga akkanaa gadi fudhanne maal fudhanne? Waaqayyo mataa keetti sillaati. Waaqayyo harkaamaatti sillaati. Waaqayyo bofatti sillaati. Mee ameen jedhii. Hamma har'aatti nu danda'e mala keenya fi baddu wajji. Haysoo jedhee sii tiksee. Kanaaf hoolonni sagalee isaa beeku. Gaafa isa tiksee kee ta'e beektu balbala sii banama. Ittiin baata ittiin galta. Eericha argattoo maal naftu quuftee jeeffachaa jiraattu. Maaliif tiksee kee si wajjin jira. Bowwaa dukkanaa keessa odeemtellee amaannatti boottee sodaattu si wajjin jira. Haleluuyaa. Jaldu duwwaatti si wajjin ta'ee gaafa giinci geessu sin dhiisu. Waaqayyo biyya hundumaatti nama kan isaa ta'e wajjin jira. Rahadaalaa baudhiyaa. Gubaa'ee kana gidduudha. Akka abbaan mucaa harka qabatee deemu namoota harka qabataman. Mul'ata akkasiin argaa jira. Sodaatiin kan si geggeessu ana. Si wajjinan jira nagaan baata nagaan gal. Ila ergaa tokkoon naanuma. Hin sodaatiin qachiisi mataa kee lakkaawwamaadha. Lakkaawwamaadha. Mee qachiisi koo lakkaawwamaadha kan jettu ameen. Tokkoon beekani keessa kee. Sakatta'ee. Kanaaf hin sodaatiin jedhe gooftaan. Lahadi baay. Fedha koona lama taan keeyyuun buqqa'ee. Sittimu. Nama diinni nyaachuuf itti deemu jira itti sillaadhodha Yesuus. Nama kufuu deemu jira nama zarafamuu deemu jira itti sillaatu. Meerikadhu hiikkassaru jedhi na duuka. Wayyo laadaa kaatiya. Immee filaakkasnaa jira Waaqayyo. Namoota wanti baay'een jalaa du'e. Namoota baay'ee kana booda hin ta'u jedhan miilana anatu dhufee si kaasa.
Garattambaatee yaannetta si bobbaasa. Sin geggeessa. Yaa Waaqayyo namni akkasii as keessa jira taanaan guyyaarraa kaasee iji isaa banamu, gurri isaa banamu, humni isaa jabaatu. Kan nyaachisuuf humna akka isheen godhattu akka xanneen hin dhoofne. Kanaaf ani haa qabaatan jireenya dhe. Kan jireenya namaa balleessu barbaadu jira waan ta'eef ani hoolotaa jireenya kennuu hin dhufne, gamoo kennuu hin dhufne, makiinaa kennuu hin dhufne, niitiif mucaa namaa kennuu hin dhufne, biyya namaa kennuu hin dhufne, namni buddeen namnaan buddeen laachuu hin dhufne. Yesus Kristos jireenyi nama harkatti bannaan jireenya laachuu dhufe. Hamma olaaltan namni hunduu buddeen qaba, wayyaa qaba, biyya qaba, waldaa qaba, sagantaa waliin ga'u namoom nagaa jee shan jaatti nagaa'edha. Garuu namni hin taa'edha. Jireenya tarkaa bu'e, jireenya gate namni baay'een ergaan sii dhufee jira. Biyya kana keessatti jedha Waaqayyo tajaajila caalaa, birrii caalaa, gamoo caalaa jireenya nan si mul'isa jedha Yesus. Mahadagadoo laboora hadiyaa. Mee akkas jedhame jiraadheen argama jedha. Jiraadheen mul'ata jedha. Siif haa ta'u ameen. Sabsi madeessu sirraa eegee, sasi cabsu sirraa eegee, sa yaada kee balleessu sirraa eegee jireenya irraa baasiidha. Balbala natu banaa. Tikseen kee kun maal godha? Balbala bana. Anatu immoo si bobbaasaa. Maqaa keeti nam si beekaa. Nu amma dhuguma sinitti hima. Tiksee keenya waan wallaalleef gaafata raajiin as keessaa dirribee amma toon dirribee nama lama kaa. Dirribeedhaa mul'ata lamaan tokkoon itti hime bakka paakaan digi lama buuti. Maaltu waamame? Utuu ergaayyuu itti himin dirribeen hin machoofti. Waan dhima qaakoon na waame. Duras hin beeku. Hoolaa hin beeka re'ee hin beeku malee. Istii ana waan ina beeka warritti. Dhugaadha si beeka? Nu gaafa silkiin waamamu abeetin. Gaafa buukiin keenya nutti himamu abeet jenna gaariidha. Namoota akkasii jibbuu koo miti. Waanuma argan lallabu waan ta'eef. Waanuma arganimu. Yesus Kristos maqaa isaaniitiin nan beeka hoolaa koo. Kaleessa utuu gara dachee kanaan dhufin maqaan kee samii irratti murtaa'e. Utuu Yohaannis gara dachee dhufin inni Yohaannis jedhameen. Mahadagaatos. Inni Yesuusidha jedhame otoo hin dhalatin dura maqaan namoota baay'ee ajandaa samii irra ture. Kanaaf hoolota koo maaliidhaan nan beeka? Maqaadhaan nan beeka. Inni nu beeku dhimma keenya keessa seenee jireenya keenya isa guute san guunne hin beeka. Anamma natti mattee hin beeka. Hamma natti mattee sii kadha. Inni garuu isaatitti matteen gara sitti waa arga. Si beeka waan ta'eef. Xinnannummaa kee kaasee si beeka. To'ati bishaan taateen uumamin dura si beeka. Kanaaf hoolota koo nan beekaa. Na biratti beekamoodha hoolaan jedha. Kanaaf hoolatti omtuun bu'e warra kan koo ta'anitti. Sababii isaanan isaan beeka. Maqaadhaan nan gabbaasa, maqaadhaan nan ol galcha. Maqaa isaaniitiin awwaame. Maqaan kee fuula samii irratti caafameeti jira. Kazzaremiti Museen maqaa koo achirraa naaqe bakka saba kana balleessita taanaan dursi ana balleesse. Hin beeka nama isa geggeessu. Hin beeka maqaan isaa samii akka jiru. Maqaan keenya yoo gubaa'ee gidduutti dhaame garuu nu hin maraanne. Warra asii miti warri gaarayyuu si beeku. Gooftaan koo na beeka. Sin beeka. Kanaaf Waaqayyo hamma irratti inni si beeku kun dhuma irratti sin hin beeku akka hin jenne. Baay'ee jireenya keenya eeggachuu qabna. Toonni nu baasu toonni nu galchu dinnee yoo harkaa wancaane dhumarra sin beekuunis jira. Warra hamaa hojjetan maaliin godhu hin beeku. Maaliif faarfachaan ture? Lallabaan ture? Waldaan hafu? Maali? Jiraadhuu jireenya sii kenninaatti jiraachuu dhiiste. Jireenyi kee kan qabu jireenya irraa afaan jiraanne. Kanaaf hojiin kee natti hin tolle deemaa sii badaayii jedhaan jedhe. Ani waa tokkoon kadhadha bara koo lallabee namni addunyaa irratti naa cabaccabe ulfaadhee ol ka'ee addunyaan hundi na leellise biileenera ta'ee makiina hedduu jijjiiree qabadhe samiirraa sin beekoo jedhame salphina guddaadha. Kadhata tokko sii kadhadha. Intalli ladhee kan buqqifadhe jettee ol kaasi. Yeelaa baadiyaa jaarsi waldaa koo na beeka jette waldaa koo anis beeka maana wallaalu waggaa baay'ee lallaba keessa ture jette ajandaan samiirraa sin wallaalii. Galgalli kee galgala badiin ta'ii. Nergati ol kaasi yaa Waaqayyo na oolchi jedha. Jireenya maali? Jireenya irraafa.
jireenya namni irraa baratu, jireenya namni irraa argu, jireenya namni argee gooftaa isaa eebbisu, jireenya namni argee gooftaa isaa galateeffatu jiraachuu qaba hoolaan. Hoolonni Waaqayyo jireenya Waaqayyo kenneef sana gatuun qaban qabachuu qabu. Jireenyi nu arganne salphaatti miti, karaarraan arganne, daandii otoo deemnuun arganne, gatiitti kaffalame, dhiigatutti gadi coobe, itti du'ame, itti reebbame, jireenya irra namni baay'een of harkatti busheesse. Jireenya namni baay'een irra dhiisee bira darbe, Yesuus itti gorra'ame, itti reebame, abbootii amantiitti itti gubate, abbootii amantiitti itti beela'e, itti dheebote. Ilaa bara koo bara kee dabeelattee harka kee kaasi, bara dallabde, bara waldaa jiraatte, bara waaqessite, siifan kadhadha. Bara nama harkaa jireenyi badee si harkaa jireenyi hin badiin. Ilaa kadhannaa guddaadha namni harka kee lafa qabu, jireenyi si harkaa hin badiin. Jireenya irraa baasiif alaatu Yesuus. Jireenya irraa afaan kenne. Jireenyi kun birriin hin argamu. Jireenyi kun birri guddaa qabaatan, barnoota guddaa qabaatan, beekamtii guddaa qabaataniif hin argamu. Jireenyichi fa namootaa inni ture Yesuus. Nama Yesuus qabu jireenya qabaadha. Nama konkolaataa qabu hin jedhu, nama hiriyaa qabu hin jedhu, nama gamoo qabu hin jedhu, nama biyya Ameerikaa paaspoortii isaa qabu, nama deemutu jireenya qaban jedhu, nama garee qabutu jireenya qaban jedhu, nama gooftaa qabutu jireenya qabadha. Namni na qabu maal qaba jedhe Yesuus? Mee jireenya jedhame. Yaa Waaqa, biyya jalduu keessatti waan isinii kadhu jira. Harka kee bal'ifadhu. Biyya kanaas deemi, biyya kanas jiraadhu. Jireenya namni ittiin si argee si eebbisu. Maacaalaa baadiyyaa. Itti yaadi harka kee bal'isi ameen jechuudhaaf. Jireenya namni ittiin si argee gooftaa isaa galateeffatu. Jireenya namni ittiin si argee biyya lafaa ittiin jibbu. Waaqayyo arra jireenya irraa baasii balaatu. Rahaba gadoolee beeshee beediyaa. Wayyaa yoo hojjetteen argatta, makiinaa yoo hojjetteen argatta, barnoota yoo kibilii haayiskuulii dhaqxeen argatta, birrii kee digirii argachuu dandeessa. Jireenya bara baraa garuu kolleejjii galteen argattu, laatii kaapaarii alooma, namni birrii sii buuseen argattu. Jireenya bara baraa ilma Waaqayyootu laata. Giddeen lamxaamman argatta, suufiin argatta, mana sin argatta, guyyaa qaba malee hin argatta yoo hojjette. Makiina bituudhaaf raajii badaan eegina badambi sira. Suufi bitachuudhaaf ganaa kadhannaa iyyuu hin cinqamin. Hojjedhu noddisiifatta durii meeqa tuffataa jira. Caammaa jijjiiruun mishigiin galin hojjedhu gadi ba'i. Waaqayyo caammaa 50,000 sitti uwwisuu danda'a. Raajii irratti hin eegin kanaaf. Garuu waan birriin hin argamne si lallabaa jira. Waan biyya hedduu dhaqxee argachuu hin dandeenye. Tarii bakka wayyoo dhaqxe namni garaasii laafee birrii guddaadhaan si eebbisu. Amma bara kana namoonni waan numti xiqqoon isaan qunname miidiyaattas ba'anii maaloo nuu gargaaraa nama kanadhanii amma samoona argitan namichi tokko miliyoonni 16 galee fi zarraa miliyoona tokko wayinnaa galee lolli irratti baname. Nan gubadhee zayitiin natti daffee na gargaaraa jedhe. Hin gargaare namni birrii argate fayyaan argane. Garuu waa tokko sitti yoo waa ta'e kuftee namni poosti si godhe qamisii sii bitu, surree sii bitu, garuu jireenya si hin laatan. Akka jedhu Waaqayyo jireenya ollaan kee hin qabne, jireenya sooressi hin qabne laate asin jettan lufa hadiyaa sokotoo jireenya beektonni baay'een hin qabne biyya kana keessatti siif laata jedhe Yesuus. Ila namoota karaa isaanii ifaa deemuun arga. Namoota otoo deemanitti dukkanaa'u miti. Namoota dibatee dura isaanii deemu. Warra dubbii koof jiraatanii anarrayyuu dura hin jiranaan jedha. Harkaan bu'in jireenyi bara bara. Jireenyaa qabaatanii jedha. Eessa argatta jireenya kana? Finfinnee jiraattee boolee safarii dhaqxeen argatta. Paaspoortii biyyoota alaatti geessu. Biyya baay'een deema, ardii torbarran deeme jettanii qabaattaniif jireenya bara baraa qabdu jechuun hin danda'amu. Namni baay'een kan of harkaa dhabe amma Waaqayyoof galatu maabaa fidaa'uun jedhe warri qabdan hin fiddu. Warri hin qabne hin dhiistu. Hin qabdan waan ta'eef. Birri yoo ta'e sinuu qabdu. Namni baay'een amma jireenya isa ta'e nagaa dhabe. Jireenya isa ta'e fayyina dhabe. Anaan ol gala anaanis hin fayyadu. Namni jireenya qabu nama fayyada. Gooftaan si fayyisuu dhufe. Hafuura kee dhukkubsate. Ilaalcha kee dhukkubsate. Jireenya cubbuun isa hokkoltuurraa bilisa si baasuu dhufe. Kanadha cubbuurraa bilisa baanan naafummaa keerraa fayyita. Cubbuurraa bilisa baanan dhukkuba garaarraa fayyita. Namicha dhagni isaa gar tokko du'e ergee maal jedhe Gooftaan? Namicha cubbuun keessii dhiifameeraan namittiin sireerraa utaaltee fiigdi. Nama harka namaan baatameetu gaafa deebi'u gaafa araarri sii ta'e jedhamuuf siree baatee gale. Haleluuyaa.
Cubburraa fayyinaan ikonomiin kee fayya. Gaa'illi kee fayya. Tajaajilli kee fayya. Ol kaas. Okseen ilma ta'e hafuura kee kan nyaatu. Sababii atamattuuf sitti dhufe. Sababii jibbituuf sitti dhufe. Cubbuu dhokatee ilma ta'e hafuura kee dhoraa jiru. Galgala kana ilmi Waaqayyo si keessa hiilee yaa godhu. Dhiigichaan qullaa'i. Hin fayya. Maal nu dhukkuba? Hin fayya. Warra dhukkubsataniif dhufe. Anaan inni ol galu maal ta'a? Balballi hin banamaaf hin fayya. Ameen. Shoo. Sagaleen tokko nama tokko dhufaa jira. Eenyutu as jira? Shoo. Biyya hin jiraatamu siin jedhame keessatti. Bara namni hin jiraadhu jedhe keessatti. Wangeelaaf. Kiristoosiif. Maqichaaf. Laadiyaa. Bara namni garaasaaf jiraatu. Ol kaas. Bara namni hiriyaasaaf qomoosaaf jiraatu. Namoota wangeelaa jiraatan, namoota ulfina Waaqayyoof jiraatan. Akka taatutti ayyaanni tokko sheerii gateedhaan. Haleluuyaa! Neenan jiraata jedha ayyaati. Jireenya nabi. Kanan si eebbiseetti hin xumuru jireenya nabi. Mana yoo dhabde tigireen namatu walitti dhufee mana si ijaara. Birri yoo dhabde agabuu bulte guyyaa tokko ganama immoo namatu walitti gurmaa'ee sirraafee uftee bultaa. Jireenyi garuu firaa harkan jiru, hiriyaa harkan jiru, waldaa harkan jiru, jireenyi raajii harkan jiru, jireenyi ilma Waaqayyoo Yesuus harka jira. Jireenyi si harkaan badin. Ameen. Nama si cinaatti itti bu'i jireenyi si harkaan badin jedhaane. Ameen. Ilaa namoota jireenya wallaale jettan jireenya wallaaltan. Kattan jiraadhu wallaale jedhanan akkattan ba'ee galu wallaale. Jireenya na wallaalchiseera namichi kun. Jireenya na wallaalchiftee ijoolleen kun. Jireenya na wallaalchiseera haalli koo. Namoota jettan ilmi Waaqayyo akkana isiniin jedha. Hin sodaatin isa caalu si badhaaseera. Hiikaa jireenya nama baay'ee sirraa barachuu dhufa. Yaa Waaqayyo warra akkas jedhee fudhate ameen. Naa taasisiif ameen. Shoo namoota jireenya mul'atanan arga. Lama sadi sataatan. Noy jiraatee argame Waaqa wajjin. Mana isaa oolche. Laados keepediya. Biyya kana keessatti amma mee namni hunduu wayyaa qaba, buddeen qaba, birrii qaba. Jireenyaan wal caaluu dadhabne. Garuu waa tokko isin irratti raaja. Bayyesu. Eessaa fideetuma jiraata. Eessumaa fidee jiraatte. Maali waamti jireenya kee? Namni akka kaasee haasa'utti siin kadhata. Ansaa nama lima baruma kana akkamatti jiraate? Akkamatti jiraattu tuun kufinu, tuun cabinu, tuun boo'in. Hamma jedhanitti jireenya si'a mul'isu ilmi Waaqa. Katola bahadia. Zelani kadianova. Rebeke telefonia. Lifania morra. Afurri Waaqa akkas jedha. Du'allee yoo ta'e amma yoo du'anillee utuu nan gadhiisin namootaadhaaf jedhanii morma isaanii laatan. Jireenya isaanii laatan. Namoota akkasiin barbaadanaan jedha Waaqas. Ila warra jireenya laatenne jireenya laataas. Ingiltan afurri Waaqa kabeedha. Warra jireenya na dhoowwate jireenyi jalaa fudhatama. Warra ofii oboolchuu barbaadu jalaa bada. Warra laatenne garuu hin oolfatanaan jedheera. Hin kennitu jireenya keessan. Hin kennitu dhugaadha. Jireenya keessan. Waan maalluu kenne. Ila daraa waldaa dhuftanii abaluun lallabee galee duwwaa beeta ila isaa jettanii hin galina. Maal isinitti dubbataa jira Waaqa? Jireenya sii kenne. Jireenyicha eeggadhamma immoo jireenya raafaa sii kenne. Jireenya raafaa kajeellattuun taatu jechuudha. Lammaanyiin taatu. Jireenya ormaas dhaabattee nawwitu. Yaa Waaqa baran jiraattu bara isheen jiraattu bara inni na jiraatu keessatti. Tasaasaanii jireenya intina akka nawwin. Ol kaafadhu. Jireenya warra birrii guddaa qabdu akka nawwin. Bayyesuus jireenya warra barnoota guddaa qabdu akka nawwin. Laadaa gaafaadii alamoorra hadimee kolkollee biyya lafaa akka nawwin. Jireenyaati isaanii laatteen biyyi lafaa isaanaa'u. Ollaan keessa yaa'u. Hirri keessa yaa'u. Obboleessi keessa yaa'u. Nekkasera hawwatameen jira dheedhaayi. Moo hawwaa jiraatu? Nama si jinaatti garagalin galleef tokko akkas jedhe hawwitee jiraatta moo si hawwaa jiraatta jedhe. Kawwayyi. Waan namni nyaatu nawwitaa, waan namni dhuguu nawwitaa, waan hin hawwin jedhamini magaan.
sirbe nawuta waan gaggaarii hafuullee gaarii dhagaru waan gaggaariin sun sirratti ta'e namoonni naannoo kee jiran warratti wajjin dhalatte illee akkasii hawwan hin ta'eef qeenxee በኢየሱስ hin ta'eef wangeel hin ta'eef haleluuyaa በኢየሱስ ila utuu haleluuyaa jettuu salphatte namni akkasii ni tu waldaanattu mataan dhaabatte akkan jedhu maaloo siifan kadhadha dhagee erga seelatti bal'isi injiru arki nama tokko tokko irra jiru bakka ilaamee akkasii jedhu waaqayyo jireenya hawwatamaan siilaadha jireenya obboleessa kee hawwisiisu jireenya ollaa kee hawwisiisu jireenya naannoo kee hawwisiisu eessaa bideema jedhanitti eessaa bideema jedhanitti hinoo dibata siilaadha hinoo ayyaana siilaadha namoota baay'eetti waa gonfatamee dhufanaa jedha waaqayyo sasi barbaadutu jira ameen ola hadaga boona hadiyaa bara jiraattan keessatti waan ni waa'ee kee jechuma tokko haa dubbatu dhugaa waaqa jiraadhu jechuma jedhu sii baafnaan eessaa dhufaa akkamitti dhufaa keessaa ba'i hin jiraatta sagaleen jedhu dhufnaan hin darbita sagaleen jedhu jecha tokko duwwaa yoo sodaatteen sodaatin sagaleen jedhu waa'ee keef jechi kun hin barbaachisu waaqayyoome jecha tokko siif dubbannaan gahaadha yaa waaqayyo guyyaa kana keessatti ashoo ila ergaan dhufe si eeyyamameera siin jedha waaqayyo mee irkadhu jiraachuun naa eeyyamameera maal jette maal jette simaamoo isa otoo diinni ilaalu guddachuun eeyyamameera darbuun eeyyamameera faarsuun eeyyamameera haleluuyaan eeyyamameera walgaluun eeyyamameera kallattii afuriitti deemuun eeyyamameera hin sodaatin siifan jalqabeera yesuus mi akkas jedha jireenyan jalqabe addan kutu jedhame raba hadaa qabos maayette in kuntu amma yesuus dhufutti dhuma deemta ilaa jabaan dhugaa nama alaalaatu jireenya keewwa lallaba keewwu kadhannaa keewwu dhaabbii keewwu baaddidduu keewwu bakka keewwu jalqabu sillaaduu bakooyyaanis kana jedheetitti dubbatee deemnaani jarri gaaddidduu shii waliin waddate gurba nagaan raafaa baatanii birrii raafaa afaan qabanii nagaan raafaa qabu mul'atan raafaa qabu sagaleen raafaa qabu jarri dakkuma keessa maal ursoota godhu maaloo maarrabii keessa jedhuun Phaawulos maaliif jara bira doolaaliin hin jiru sagaleen jira jara bira ayyaana birrii gottatu jira ayyaana saba gottatu jira akkasii jedhu waaqayyo eebba kasitti waamu ayyaana koo barbaadu namatu kadhatee waa siilaata namatu kadhatee nu tajaajili siin jedha yaa waaqayyo ameen me dhuguma hinaaffaa qabaatte akkasii maqaa Yesuus jedhe jireenya namaa nawwoodha garuu immoo jedha jireenya jiraadhu nawwoodha siifaa taasisu ila harka samiirraa dhufee sii mirkaneessu hamtee sii xumurameera haleluuyaa sii dhumeera me ila namoota baay'eedhaaf nan arga akkas jedhi naa xumurameera jedhame siif ta'eera qinqabaannaa leeluntaala geetaa wayyo hojii Yesuus hojjetee xumure keessatti waan gaffaltee hin qabdu mati dumbulloon kennite hin jiru waa'ee fayyina kee dhufee lubbuu kennu gatiidhaan si bitee mee akka waa yaadda nan barbaada fixeera hinni lubbuu sii kenne kolkollee si dhoowwata buddee si dhoowwatee beekaa wayyaana tuffattu nama wajjinaa wal darbu malee caamman kee waggaa 3 waggaa 4 haa taatu malee shaarbinet ofirraa qabdu ji'a 6 haa taatu malee waaqayyo fagalatu qullaa si noofne urataa haa ta'u malee surree qabda inni lubbuu sii laate agabuu sin bulchine miti akkasiin jedhu arras hin sodaatin hin sodaatin hin sodaatin akka beeksisee addabaabayi irraa mul'atutti nama baay'ee mul'ata kana jiraannaan akka abaluutti ba'Yesuus birrii godhannaan hin jenne jiraannaan waaqessinaan haleluuyaa jennaan maalo yaa waaqash dibamnaan amen faarsinaan akka abaluutti siinaa jedhani amma irraa jennu badha namoota baay'ee waa'ee keessan kana booda hammeenya wal harkaa fuudhanii odeessu miti
jireenya kan isii kennuun gaarummaa kee wal harkaa fuudha. Balballi banameef hin jenne, Waaqayyo gadi bu'eef hin jenne, Waaqayyo diina isaa hin loleef hin jenne, Waaqayyo kallattii agarsiise hin jenne, Waaqayyo carraa biyya alaa kenneef hin jenne, Waaqayyo gaa'elaan eebbise hin jenne, Waaqayyo hin fayyise hin jenne, Waaqayyo waan hundumaa laateef hin jenne, amma jedhanitti sii baneera malee karaamuu sii babala boolla. Asitti nageesse gabbaatee moo jiraata gaa? Mee nan jiraadha jedhaa. Wangeelli warra jiraatuuf ta'a, warra lallabuuf ta'a. Nagai warra baarsu ta'a, warra jiraatuuf hin ta'a. Maaliif sii ta'uu dide tiksiin beekta? Maaliif raajii sii raajama? Bakki dhaqxee hunduu kaasee sii raaja. Maaliif sii ta'uu dide hin jiraattu waan ta'eef hin ta'u. Warra jiraatu wajjin walitti baaka kun. Warra jiraatutu balballi banamaaf har'a argaan sii qaba. Nama lallabu eenyu gaafa jedhan nama jireenya qabu barbaanna. Amma gaafa jedhan nama tokkicha si argatan. Ani maalan godha lubbuu koo hoolotaaf akkuma jedheen kennu. Inni lubbuu sii kenna nagaa siin kennu. Maattan ulfina siin kennu. Simboo siin kennu. Ani nargadhu warrettani dhabdanii haftu nan argadha warrettan garuu nargattu. Yeroo baay'ee anaan waan inni nan argu utuu sin argin achumaan barri sirratti dhumu. Anaan waan inni hin beeku utuu sin barin sirratti dhumu. Hin jedhin tasaasofte tarii waldaan sin beektu raajiin nan beeku abbaa faatii koo lafa hin jiru hin beeku sirriidha nama sin beekan. Waaqayyo garuu nan beeku hin jedhina. Waaqayyo nan argu hin jedhina. Waaqayyo nan dhiisi hin jedhina. Ameen. Silaaluun malee si balleessuun miti. Ergaa nama 24ti. Nama si cinaatti garagalee haala keessattuu keessatti sin dhiifne waan dheeraane. Silaaluun malee si balleessuun miti. Dhugaadha. Ameen. Namoonni ilaalamaa jirtan kun yeroo dhiyoo booda galataan dhaabattu. Ilaalamaa jirta fira sitti kaasee, ollaa sitti kaasee, riyaa sitti kaasee, nama sitti kaasee ilaalamaa jirta badaan jirtu. Si kadhadhee xumuruufani bara kana keessatti ilaalamuu keerraa kan ka'e galatatti ba'i. Yeroo ormi kaan adabamu, yeroo ilaalamu ol kaasi, yeroo namni kaan cabu, yeroo namni kaan boo'u ilkaan qabu, kan kee ilaalchi sii dhufu ulfinatti si habaasa. Yeroo namni dacheen kun ibiddaan qoramaa jirtu keessatti ilaalamtee gara ulfina caalutti akka baatu sii fadheera. Ulfinatti ba'i maqaa Yesuusii. Si nyaattu hattuu yeroo namaa jirti. Hattuun dibataa jirti. Budaan jirti yoo. Hin mul'attu hattuun. Gaafa si hattuun argitu. Otoo argite immoo of hin achisiiftu yookiin jalaa baqattaa yookiin hin iyyitaa yookiin ofirratti qabatta. Hattuun garuu inni gooftaan jedhe seexana. Yeroo hata yeroo kee bakka biraatti fixxaa humna kee hata yaada kee hata. Amma warri waldaa ta'anii sammuu isaanii hata mudanuudha. Hinatti dhuftee amala hattuuti. Qalbii hatti. Gaafa qalbii natame yeroon hin hatama. Gaafa qalbii natame eebbi natama, dimanni natama. Hin hatama qabadhaa sirriitti. Isa waan isii kenni irratti du'i qabadhu. Irratti du'i eeggadhu ayyaana kee, qulqullummaa kee. Irratti du'i eeggadhu. Namni cubbuu hojjettee badhaasa sii kennu hin jiru dachee kanarra. Badhaasa sii kennu yoo jiraate seexana harkaa du'a. Jireenya si harkaa gata cubbuun. Kanaaf oolaan sagalee ormaa baqatteedha. Sagalee koo immoo hin dhageesse. Kanaaf namoota sagalee Waaqayyoo dhagaan jireenya irraa hafaa jiraatu. Kanaaf kakuun kee kan ture. Jiraannaa manatti jiraannaa torbeetti sanbatanuu lallabamaa. Kaasitti jimaatan nageenyaa musiin nageenyaa jadulee sin lallabamaa. Guyyaa xiqqoodhaan waldaa afnu. Garuu safaratti lafa gabaatti maatii keenya biratti kan nu harkaa seexanni gatte jireenya. Namni baay'een lissaana qabaa, haleluuyaa qabaa, wangeela qabaa, faarfannaa qabaa, qooqa bareedaa qabaa, jireenya harkaa gatte seexan. Kanaaf yeroo tokko Waaqayyo akkana isiniin jedha. Yoo na beektan, yoo sagalee koo qabaattan, ani jireenya irraa afaan isinii kenna. Bara jiraattu keessatti biyya kam dhaqin jijjiiramu. Kana gad hin dhiisin. Namni gaafa kana gadhiisu laayinii bada. Cubbuutti kufa. Basmara gadhiisee layyaa dhaqa. Maaliif? Yoo sagalee Waaqa gadhiifte humna sin qabdu, jecha sin qabdu, kadhannaan kee hin bareedu. Sagalee Waaqaan ala ergaan dhufus hunduu forjiriidha. Si'oo isa malee uumaa sin godhu. Dhuguman isinitti giddeellaachuu hin heerumtus hin fuutus. Wangeelaa jiraadhu. Waan isiin boosii dabalaa.
ogummaa sii dabala, ayyaana sii dabala, eebba sii dabala. Isaan booda namatu fagoodha. Akkam namatti tola. Akkam namatti tolti. Kadhannaa isaa abeet jireenya isaa namni jedhee si hawwuu jalqaba. Kanaaf Waaqayyo hoolota isaa gabbaasee kan ol galchuuf akka isheen balaarra hin geenye, akka isheen hamaan isheerra hin geenye itti cufa in eega. Kanaaf ishee foddaarra dhuftu garuu eeggadha. Ishii utuu sagaleen dhageessisiin dhuftu. Ishii qosoqqostee dhuftu yeeyyitti eeggadha. Kanaaf hoolaa fakkaatanii dhufu eegooftan. Nama suufiidhaan hin beektan. Arrabaan hin beektan. Namni maayikii qabatu hunda ergaa sirrii qabattanii yaadina.